السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردفتو تافي كبجمتو تكي أشنا هركهون ورون من تبرو سكن نجا جرتو نسلين جدا أبوليين كيا أكمل إسي جرتو رمضان سلو فاجرة ربي نجا نتين هاجو جولة ورمنا مدامي أكمل جرتو مي كوبي مال فكاتا إجا كا كوب أو بتشالنتي وفيس إيجا تشاتو وفيس تو تشاتو ما نجت رسلين جنا ربي نتين هاجو نجا يعني إجا كا قفنا قبل إنفما سجلين كيو كل لا واتلي ركا جمتشون قبا النسمة ديو جدا ما دامت يسربراز نقول مفاجأة نقول السنين جدا مفاجأة ما نكون قبل ما رمضان عتيف قول هندا سيقول كل ليسو تإنا ورجت تاني اللي وجراتن الناس أكو مجرد تتأه الناس أكو مجرد تتأه مفاجأة براس نجرا مفاجأة ما نبغى وين أنا نسمع سيتاني كده فيديو سيني وجه شونا تنتظر بيزي وانتف كام قبل رمضان أتهم بيتاني واحد قبل ستجرا وفرجي كيسا كام قبل ستجرا واحد جرا سالا سالوني كفري هراجي جيرو جرا كسوفا واحد تجرا جيشودا كان أول قبته بيزي تاي فيديو جه شونا تنتظر سمونا كنا سيني جرا بولين كي كنا في سنة رابعة هي كمفاجأة كي أرجو مدمني akka jedhaa jirtan abdiin qaba innis maal seetanii samuuna kana silkiin tokko kan bilbilaaf itti fayyadamu na jalaa lafa dha'ee na jalaa dhaame jechuudha darajaa irratti na harkaa lafa dha'ee akkanatti as keessa kaadhee hidhadhee shaashii irratti odoo ittiin haasa'u mucucaatee lafa dha'ee caccabee jechuudha. Innaa achumaan hin argitee jennaan maali naan jettee yoosan achumaan bakka aniddaa hin bitti jedhee inumana keessaayyuu qalbii kiyya keessaayyuu yaane jechuudha. Dhugaa ramadaana booda hin bitadhaa bakka silkii tokkocha kanatti fayyadamu bilbilaaf illee viidiyoof illee jedhee akkasitti ufamansiisee dhiisee jechuudha. Garuu isiin maal nagooti seetan haalli naqabe waan jiralle akkanatti naaf fidde jechuudha. Ani garuu chepsii homa chokolaataa homa kana nyaachuu hin jaaladha. Bakka jiru kifilii isii bira si deemaa soqa jechuudha. Yoo saalooniidha dhume akkanatti naaf fidde kana hunda maal jedhee mufaaja'aa koottu naan jetti hadiyyaa sii kenna ishi jedhee dhaqee yoo ta'u kanas na kennite kana keessa immoo maaltu jira yoo jettan dura kana isitti agarsiisa kan akkanatti naaf fidde jechuudha. Akkanatti kanaan akkanumatti kan hunda nyaadhee fixaan jedheetuma fidee kifilii bakiyya kaayee jechuudha. Hunna ijoolleen natti kokkolfanii quba qabaa jarri akkamisitti tolee naan jedhan natti tolee nyaattee akkamisitti tolee mi'aayaa naan jedhan ganaadha kan nyaannee jedhee suuta nyaadha malee waa hunda amma nyaadhaa jedhee achi makka amma maan nyaatin naan jette siillee maan nyaatinii laalimee dhaqee waan sitti tolu sii bitee laalimee dhaqee hunda isaatu naan jette laalisee maal jechuudha wanti kun jedhee sila guyyamaayyuu qaba wanti kun naqaladaa jiru jedhee guyyaa isaa laalu dhufeema guyyaa irratti barra guyyaa irraa dhumu birraa dhumu ka guyyaa irraa dhumu ho'isin naan qoosuuf natti kennite jedhee dhaqee laalee oluma guuree hunda isaa tokko oluma guuree akkanumatti oluma guuree bismillah oluma guuree akkanuma oluma guuree jechuudha karra yoo guura zalan maal argee akkanatti bilbila zalaan jira jechuudha. Imimmaan illee naqamuuf ta'ee sanii garuu bilbilli illee kan darajaa akkasii ta'e odoo ta'an yaa ukawaa bilbilli jalaa cabe bilbila tokkochatti hafuun kiyya na gaddisiise gaafa kana ulfuun dhaqee itti deebi'ee kiyyuu maaree jedheen leedha fiigeetti dhaqee akkanuma qabadhe jechuudha. Hundi isaanatti kolfanee achiin istaayileen naan jettee bakka istaayileen nuti naan jettee kana akkanatti natti fidde jechuudha. Ani kaa karmee labichaan si'aawuu banee ilaalu ani banee jira kaa garuu sinatti agarsiisuun malee akkaatatti naa dhufe dura banee jira. Kun waa hedduu irraa ciree jira waa hedduu akkanatti irraa baasee jira jechuudha.
achiin akkasitti na gammachiisanii isiniin jedha obboleeyyan kiyya kunoo bilbila takkarraa lamatti taree waan heloo ittiin jedhu argadhe jechuudha. Yeroo viidiyoo jedhu faana radda walaafa azaana godhaa namni kun immoo akkasuma kun chokolaata homaa waan nyaatamu akkas taa'isanii naa fidan chiipsii homaa akkuma beekamu buskuutii kana maastika ayinataa wantummaa lafa hin jiru isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkanatti ka mufaaja'aa taanee sarpiraayis taanee kunillee hafneen isiniin jedha. Nama kana daa'ima gisee taa'ee kan xuuxadhu qaba isiniin jedha. Akkasitti mufaaja'aa taanee isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Maashaallah dhugaa baay'een gammadee maaliif jennaan bilbilatti na jala cabuun baay'een gadde. Amma kun ramadaana waan ta'eef suuqillee gisee deemee bitadhuun qabu. Bakka ramadaanuma booda haa ta'u jedhe akkasitti ufamalsiisee taa'aa ture. Wallahi garuu akkasitti mufaaja'aa nagooti rabbi irraa haa jaalatu. Bakka isii fuutetti haa deebisuun jedhaani. Bakka baaftetti haa deebisuu diqqoo baate tana rabbi guddoo godhee haa deebisuun jedhu aayee godhaafi hin beekamu. Kana caalaa akka haaftaamee taate waan ta'eef kanuma caalaa haaftaamee haa taatuun jedha. Innaa akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya akkasitti mufaaja'aa taanee mufaaja'aa akkasitti taanee isiniin jedha. Viidiyoo jechuun natti tolle. Kanaafi akkasi dhugaa kennaadha. Kennaan xiqqoon qabdu kennaa jechuun maaliif buskuutii kana takka illee osii kennee kennaadha bakka. Kennaan hin tuffatamu. Isinii galee kennaan hin tuffatamu. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaafi akkasitti sarpiraayis taanee animmoo biruma lafuma kaayee bira zooraa olee adaalaan nama guddatu jira waan guddatu jira. Maali osan odoo beekee doona himti kanarra gajjiise isa keessaa ol fudhadha. Jedhamu akkasi kunillee na'amaa hin nyaata rahmata rabbiiti. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Yeroo jalqabaati miti garuu sarpiraayis na gochuunis wallaahi haga warqee darasii yeroo naa bittee jira kan duras bilbilas naa bittee wallaahi. Innaa warqiyyuu tokko miti lama naa bittee kan gurras yeroo naa bittee jira kan mormaas yeroo lama jechuudha. Innaa akkasii garuu waan bilbilattiin xiyyanaa harka xaaf jetteef aaree ture. Amma garuu alhamdulillah gammadeen jiran isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasii kanaaf gammaddan abdiin qaba. Isinillee kun ingiraashin naan jedha ingidiin ingiraashin baga gammaddinaan jedha. Ingi viidiyoo biraatti waliin deemna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu.